Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee obboleeyyan kiyyaa. Lama kana lafa xirii shawiin gochuu gaara. Kottaan abiraatti faxaraan isin jala xibsiisaatti isinii xabbatee yookiin waaddii jechuudha. Kunoo asirratti godhama bakka inni gada qajeelchaaru sana kuni warra gaxaree jirtaa ittaan gaxaree miti. Hadii qaabota ajarratti nyaata godhatanudha. Akkanatti bareechee fi yeroo inni bahee kottaan abiraatti faxaraan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa simbiraa raamadaanii akkamii ana biraa laabalaanii alana bada dastanaa qaba. Kunoo faxiriin baheeraa kottaa nyaadhaa kottaa faxaraa isiniin jedha. Temiriin iyyuu lama qofa. Inkaa kottaa kanumatti hojii faxaraan isiniin jedha. Jarattiin koo nyaata isa namni mana dilii buusee nyaata hojjetu haajaa isaayyuu hin qabduun isiniin jedha. Kanaafi kottaa asirratti walii wajjinii faxarraa kun nama hedduu gahaa jechuudha jaalalli jiraannaani. Rabbiin jaalaluma qofa walii nuuf kennu kottaa waliin faxarraa.